عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفون جالتمتو تافي كباجمتو وموتورو مزر زرتو باكو مسنجر تنتي نغا في كباجان كن سمبرا جرات ور اللي ميشا اكنا قبد اسني دفيجرا اسينمو كسرن رايغ مسمان سبسكرايب لايك شير gochuun hin raffatna sinjira ummata jaalala ummata kabaja asumaan meeshaa kanneen gatiisa tokko tokkoon isinitti himaa asaallee isinitti hin baay'isu meeshaaleen xiqqoodha baay'ee guddaallee miti yeroo tolleen biratti jira jechuudha jalqaba irratti keessni argisiisu burcuqqoo bishaanii bifa adiidhaan jechuudha kaameraa namni naaqabu waan hin jirreef ofii kiyyaa harka tokko qabee harka tokko waraabaa jira dhiifa manarraa ta'aati hanga danda'etti isin mul'isuuf yaala jechuudha burcuqqoon adiin warqaamaan jechuun isii kana jechuudha akkana fakkaatti haala kanaan jechuudha burcuqqoon warqaamaan adiin tun birrii 2200 jechuudha akkana fakkaatti maashaallah tuuwwan garuuyyuu gatiin isaa kanaa miti jechuudha namoonni beektan kuuwwan ammoo birrii 2000 jechuudha kumaa fi 900 illee hin jirti wal caalaa burcuqqoon akkuma diizaayiniin isaa layyatti jedheen kun ammoo waan baay'ee hin jirreef jecha gatiin isaa hin dabalaa birrii 2200 jechuudha isiin kuni inni biraayyuu kidaanii feermuuziiti kidaanii feermuuzii kun akkuma isin argitan kana firee tokko firee lama firee sadii arfaffaan xiqqishuu gubbarraa tana jechuudha kidaanii feermuuziiti namni hin beekne hin jirtanii akkana fakkaata kidaanii feermuuziituun waan akkanaatiin dhufte jechuudha akkana akkuma isin argaa jirtan kana gatiin isaa ammoo birrii 2600 jechuudha gatiin isaa argitanii gatiin isaa birrii 2600 jechuudha akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isin jedha inni biraa ammoo kabuna daakuu jechuudha maashina bunaati maashinni bunaa kunillee kana jechuudha kinooti maashinni bunaa kana durallee tanan durallee bitee isinitti mul'isee jira kinooti maashinni bunaa kana jechuudha akkana fakkaata giraamii 100 jechuudha isin yoo barbaadan haga barbaadanii bitachuu dandeettanii manaaf barbaannaan garuu giraamii 100 oli hin bitina ama ganama gamma durallee bitee jira ammallee garuu giraamii 100 bitee jechuudha akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa gatiin isaa birrii 2500 qofa jechuudha akkana fakkaata inni biraa ammoo saanii fandishaati dhiifa manarraa saanii fandishaa kinoo kana jechuudha namoonni bitachuu barbaadan ka gadda biteessan inni illee barbaadan isaan illee bitachuu dandeettanii yoo barbaadan kana illee bitachuu dandeettan jechuudha gaddaa sun birrii 500 kun ammoo birrii 380 jechuudha gatiin isaa akkana isa kana namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha inni biraa ammoo saanii buddeena keessa kaa'atanii diizaayinii baay'eedhaan isin hojjedhee jira namoonni barbaadan sanniin illee bitachuu dandeettan jechuudha kan barbaadne ammoo kanaan illee barbaadan bitadhaa isiniin jedha kinooti akkana fakkaata gatiin isaa illee birrii 350 jechuudha anna biraa ammoo tirii abbaa sadii walirratti gadallee bitee ture ammallee kinoo kanallee bitee jechuudha firee isaa sadii isaati sadiin isaa walirratti birrii 1500 jechuudha akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha inni biraa makarattafaadha makarattafaan kun aynata baay'eedhaan jira xiqqatuyyuu jira guddatuyyuu jira akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa isiniin jedha inni biraa ammoo maashina shunkurtii jechuudha maashina shunkurtii kun diizaayinii baay'eedhaan jira diizaayinii layyatti jedheen jira akkaataa baay'eedhaan jira gatiin isaallee akkasuma wal caala jechuudha kinooti kana hin beektanii keessa yoo baasuu barbaadan hin baasaa sibiila jechuudha inni kunillee guutuun isaa sibiila jechuudha originaalidha jechuudha wal caalaa gatiin isaa baay'ee kaga 1800 jira jechuudha gatiin isaa baay'ee wal caala jechuudha inni kun baay'ee originaalidha tokkoffaa akka ta'e jechuudha argitanii isa kanaan argattan taanaan isa kanaan bitaa isiniin jedha baay'ee originaalii akka ta'e gatiin isaa birrii 2500 jechuudha akkana fakkaata baay'ee originaalaa anne biraa ammoo maxalayaadha maxalayaan kun maxalayaa baay'ee guddaati bareedaadha jechuudha waan hundaaf isinii ta'a gatiin isaallee birrii 600 jechuudha inni biraa saanii tana namoonni baay'een jaalatanii ittuma deddeebi'anii bitataa jiranii saanii baay'ee bareedduuti jechuudha akkana fakkaatti garaa keessaa cilfaa qabdi kaawwaxiiti jechuudha Iti ayna taati ufjalaallee kanallee ni qabdi jechuudha. Tirii saarbisii ufjalaa qabdi. Gatiin isiillee birrii 1,800 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa akka isin hin darbine isin hin jedha. Inni biraa maashina juusiiti. Maashini juusii kun akkuma isin hima aynata baay'eedhaan jira. Kun ammoo saachiniidha. Saachinii ta'ee jechuudha. Kan jookii tokko qofa qabullee hin jira jechuudha. Saachiniin ka jookii tokko qofaallee hin jira jechuudha. Inni kun ammoo argaartanii jookii gurguddaa lamaa fi kabunaa tokko jechuudha. Kan inni biraa qabu. Akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan originaalii kana bitadhaa isiniin jedha. Gosa biraatiin hin bitatina. Tokko barbaadan taanaan saachinii bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata.
gatiin isaallee birrii 3,000 fi 700 jechuudha. Gatiin isaa argaa jirtanii gatiin isaa birrii 3,000 fi 700 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan oriijinaalii kana bitadhaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo maashina daabbooti. Maashinni daabboo bitachuu barbaadan taanaan wanti fedhe isinitti haafu malee ikoosaniidhaan malee hin bitatina. Viidiyoo kiyya namoonni baay'een hin laaltanii hin argitanii kuma takka illee ansaantii bitu akka wanti isinirra dabalu tokko illee hin jiru. Meeshaalee erga isinii kabitu ta'e oriijinaalii malee hin bitu jechuudha. Maaliif birriin keessan bahuu erga hin oolle oriijinaalii bitamuu qaba. An haga ammaatii kabitu ikoosaniidha jechuudha. Argaartanii kaartooniin isaa ikoosaniidha jedhee baatiraan garaa keessaa ammoo kabiraa ta'uu danda'a. Garuu isin ikoosaniidhaan malee hin bitanaa isiniin jedha. Gatiilee birrii takka illee wanta isinirra dabaladhu tokko iyyuu hin qabu. Meeshaaleen akkasuma jechuudha. Meeshaa oriijinaalidha jechuudha. Kan isiniin bitu kinooti baatiraaleen ikoosaniidha. Keessaa ol fuudhuun baay'ee naan mijatu. Ka garaa keessaallee baatiraan garaa keessaallee jechuudha. Tiriin isaallee jechuudha. Ikoosanii jechuu qaba jechuudha. Kunillee ka gubbarraa kunillee kinoo ikoosanii jedha. Ikoosanii jechuu qaba dirqama jechuudha. Baatiraa baay'ee oriijinaaliti jechuudha. Akka abbaa osoo hin taane meeshaan bitu meeshaa oriijinaalidha. Meeshaa oriijinaalii malee hin bitu jechuudha. Durumaayyuu fakkeenyaaf asirratti amma jechuudha. Ka bishaan ho'isu kana duraan ka biraatiin bitaa ture amma ammoo hanga kun dhufe kana malee bitee hin jiru jechuudha. Argaa jirtanii viidiyoo irratti kanuma bita jechuudha. Maaliif bakka nama bitachuu barbaadu sanillee namni sun biyya waan hin jirreef jecha ka biyya keessa jiru nu waan ta'eef waan jiru dhugaa jiru itti himnee amansiisnee namni sun akka waan gaarii bitatu irratti kakaasnaa ittiin amansiisa jechuudha. Maaliif waan gaarii akka bitatu namni sun itti hima jechuudha. Jechuun haqa isaatiin haqa isaa eegee haqa nama sanii eegee jechuudha. Birrii takkatti osoo irratti hin dabalatiin haqa nama sanii eegee akka namni sun waan qajeelaa waan dhugaa bitatu fedha jechuudha. Waan yeroo biraatiif illee yeroo dheeraaf illee isa fayyadu birrii fakkeenyaaf birrii 300 fi birrii 500 200 jedhee waan badaa hin bituuf jechuudha. Namni kamiyyuu yoo itti himan nama amanaa. Maaliif ofiif osoo hin taane nama saniif jechuudha. Kan yaadnee waan jiru itti himnuuf akkas itti mee amansiiseeti jechuudha. Kana biteef jechuudha. Akkana fakkaataa kinoo akkuma isin argaa jirtan kana jira. Maashaallah baay'ee oriijinaalii ka ta'e jechuudha. Maashinni bishaan ho'isu kunillee akkana fakkaataa meeshaan kennaa maashaallah jedhaani. Inni biraa rakabootii kana jechuudha. Rakabootiin kun sufraa isaa argaartanii sufraan isaa akkuma isin argitan kana rakabootiillee garaan isaa keessi diimlaayitiidha. Diimlaayitii of keessaa qaba jechuudha. Sufraan kun amma haarawa seenee namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa isiniin jedha. Sufraan birrii 2,000 rakabootiin ammoo 3,000 fi 500 jechuudha. Rakabootii baay'ee bareedaadha jechuudha. Guddaadhaan jira xiqqaadhaan jira isin ka barbaadanii bitachuu dandeettanii ani kanaan bite jechuudha. Maashaallah kanaan jaaladhee kanaan bite keessi isaa diimlaayitiidha. Sufraalleen warqaammaadha. Rakabootiin isaallee warqaammaadha jechuudha. Jalli isaa sufraan isaa akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareedaadha. An ammoo barbaadee jaaladhee ofii kiyyaa kanaan bite jechuudha. Isin ka barbaadee naa bitinaan jettee 3,500 jechuudha. Gatiin isaa inni kun guddaallee miti xiqqaallee miti baay'ee makakkalanyaa bareedaa ka ta'e jechuudha. Akkana fakkaata. Roottoon kun argaa jirtanii roottoo abbaa 400 fi 20 jechuudha. Abbaa 400 fi 20dha. Roottoon kun roottoo baay'ee guddaadha jechuudha. Abbaa 400 fi 20 jechuun kasan caalu hin jiru jechuudha. Deebi'ee abbaan 400 illee hin jira. Inni sun gabaabaadha. Inni kun ammoo oriijinaalidha jechuudha. Oriijinaalii akka ta'uu isaa akkamiin beekna namoonni jettan jiraachuu dandeettanii. Oriijinaalii ta'uu isaa gabarii qaba jechuudha. Oriijinaaliin kinoo garaa keessaa gabarii qaba jechuudha. Gabariin isaa garaa keessaa kun inni yoo gurraachallee ta'e gabariin garaa keessa jiraachuu qaba jechuudha. Yoo adiillee ta'e jechuudha. Gabarii kana ka qabu jechuudha. Of keessaa oriijinaalidha jechuudha. Inni kun ammoo oriijinaalii miti akkasi beekuu dandeettan jechuudha. Argaa jirtanii gabarii garaa keessaa kanaan beekuu dandeettan jechuudha. Inni kana fakkaataa gatiin isaallee akkas jechuudha. Birrii 2,500 meeshaan kennaafaa akkana fakkaata jechuudha. Inni biraa feermuuziidha. Feermuuziin kun argaa jirtanii feermuuzii abbaa lamaati jechuudha. Yeroo hundaayyuu hin bitaa akkana fakkaata. Feermuuziin kun feermuuzii abbaa lamaati. Akkana jira. Gatiin isaallee 5,000 jechuudha. Inni lamaan isaa walirratti 5,000 lamaan isaatti walirra gurgurama. Inni illee birrii 5,000 jechuudha. Akkana fakkaata. Kennarraa akkana fakkaata. Namoonni jaalattan sirrishuut godhaati keessan dubbisuu hin irraanfatina. Yoo yaadallee meeshaan kennarraa kinoo akkana fakkaata jechuudha. Asirraa meeshaan jaalattaa yoo jiraate sirrishuut godhaati keessan dubbisuu hin irraanfatina isiniin jedha. Yaadallee yoo qabaattan qeeqallee haa ta'u waanuma kamuu hin fudhaa. Waan hin balleessi guutuu isaa akka na bira dhaabattanii na gargaartan isin kabajaadhaan isin gaafadha. Yaaduma qabdan kamiyyuu jechuudha. Wanta hin balleesse illee yoo jiraate
wanta meeshaa kanaa wal qabatee ta'ee yaada biraallee yoo qabaatani keessan na dubbisuu hin irraanfatina nagaa